gara gabasaati jiran. Akka gabasaa kanatti haalli fi mariin guyyoota afran dabran garee lamaan kana jidduutti taasifamaa jiru kan abdii namatti horu akka ta'e himan. Maddeen oduu ayyamumaan hin qabneef maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan kunneen mariin hanga ammatti taasifames dhimmoota qabatamaa qaamolee lamaan irratti mari'achuuf karoorfatan irratti akka hin taane ibsanii jiran. Jalqaba torbee kana dubbii himaa barreessaa dhaabbataa IGAD Nuur Muhammad Sheekh adeemsa kana kan Itoophiyaan durfamuu fi hoogganamu jechuudha. Marii nageenya mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa jiru kun kibxata Eebila 25 Tanzaaniyaa Odoola Zanzibaaritti eegalee jira. Kibxata Eebila 25 Odoola Zanzibaaritti eegalee jira. Maddii oduu Addis Istaandardi maddeen amanamoo irraa odeeffadhe jechuun akka gabaasetti marii kanarratti mootummoota biyya Norway, Keeniyaa fi dhaabbata miti mootummaa IGAD marii kanaaf haala mijeessaa akka jiran ibsee jira. Hanga yeroo ammatti qaamoleen marii kana taasisan lamaan dhimmoota irratti mari'atan ilaalchisee ibsa hin baafne. Dilbata dabree Eebila 23 muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waraana bilisummaa Oromoo waliin araara taasifamu kibxata Tanzaaniyaatti akka eegalu ibsee ture. Ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Obbo Marroo Dirribaatis mariif qophii ta'uu ibsuun bakka bu'oota isaanii gara Tanzaaniyaa erguu hime. Marii kanarratti bakka bu'oonni qaamolee lamaanii kan beekaman yeroo ta'u gara mootummaa federaalaa irraa gorsaa nageenya biyyaalessaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed kan ta'e Ridwaan Hussein kan durfamuu fi ministeera haqaa Dr. Geediyoon Ximaatiyoos of keessatti kan hammateedha. Gara waraana bilisummaa Oromoo irraa immoo hayyuu seenaa beekamaa Profeesar Muhammad Hassan, Obbo Xahaa Abdii, Dr. Bantii Ujuluu fi Ejerso Orgeessaa irratti argamu jedhame. Kana malees bakka bu'oonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun maqaan hin dhaabamin maricha irratti kan argaman ta'uun gabaafamee jira. Erga waraanni kaaba Itoophiyaatti waggoota lama oliif adeemsifamaa ture karaa marii nagaatiin dhumateen booda garaagarummaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduu jiru mariidhaan akka furamuuf biyya keessaa fi alaa dhiibbaan garaagaraa taasifamaa turuun ni yaadatama. Itoophiyaatti humni nageenya waloo humnoota finxaaliyyii naannoo Amaaraa irratti tarkaanfii murteessaa nan fudhadha jechuun kan dhaadate torbee kana keessa ture. Humnoonni nageenyaa fi sakatta'insa Itoophiyaa humnoota finxaaliyyii Amaaraa adeemsa heeraa naannoo Amaaraa keessa jiru cabsuun humnaan aangoo mootummaa naannichaa dhuunfachuuf yaaluu yakka irratti tarkaanfii murteessaa kan fudhatu ta'uu ibsa kaleessa galgala baaseen addeessee jira. Humni waloo kan tajaajila sakatta'insaa fi nageenya biyyaalessaa humna raayyaa ittisa biyyaa Koomishinii Federaalaa fi dhaabbanni itti nageenya odeeffannoo ibsa gama miidiyaa Itoophiyaatiin baaseen humnoonni uummata Amaaraatiif qabsoomna jaan biyya keessaa fi alarraa qindaanii garee dhoksaa uumuun jiraattota naannichaa nyaachaa jiru je. Ibsi humna waloo kunis kan bahe hoogganaa biiroo paartii badhaadhinaa naannoo Amaaraa Girmaa Yashxilaa humnoota finxaaleyyii ta'aniin rasaasan ajjeefamuu hordofeeti. Kana malees Girmaan itti aanaa pirezidaantii naannoo Amaaraa fi miseensa koree jiddu galeessaa paartichaati. Humni finxaaleyyii kunneen badii suukanneessaa isaanii kaleessa agarsiisanii jiru kan jedhe ibsichi ajjechan suukanneessan Girmaa Yashxilaa irratti raawwatame eenyummaa isaanii uummataaf ifa taasisee je. Ajjeefamuu qondaala paartichaa yeroo xiqqoo booda ibsa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed baaseen garee finxaalessummaa daangaa malee hordofan kan namoota yaada isaaniitiin morman rasaasan amansiisuu barbaadan gocha saalfachiisaa fi rifaasisaa kana raawwatanii jiru je. Ajjechaan kun mootummoota naannolee fi miseensota seera baasota biyyaalessaa dabalatee balaaleffannaa bal'aa argatee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa mataan isaa diinagdee fi gocha soorarkeessummaa humnoonni gara jabeeyyii kunneen naannicha keessatti raawwataa jiran ittisuuf mootummaan naannichaa tarkaanfii seera to'achuu fi kabachiisuu ni fudhata jechuun dhaadatee jira. Ibsi naannoo Amaaraa irraa bahee tarkaanfii murteessoo jaamaan fudhatamaa jiraachuu ibsuun garuu bal'ina tarkaanfichaa ifattiin ibsine. Garuu hojiin tarkaanfii fudhatamaa jiru uummata beeksisuu itti fufaa je. Humnoonni waloo kun miseensota garee kanaa hojii seeraan alaa hojjetaniin to'annoo jala oolan hedduu akka jiran ibsee dhimmi isaanii ammoo qoratamaa akka jirullee ibse. Olaantummaa seeraa biyyattii akkasumas naannichaa mirkaneessuuf mootummaan itti gaafatamummaa waan qabuuf humna waloo gareewwan qaamolee fi namoota dhuunfaa maallaqaa fi ilaalchan garee kana deeggaran kanneen yakka seenaan irratti hirmaatan tarkaanfii murteessaa irratti fudhachaa jira je. Guyyoota muraasa dura dhaabbileen daldalaa fi namoota dhuunfaa garee finxaaleyyii kana tumsan jaaman qabeenyi isaan baankii qaban akka hin sossoone ogguruu mootummaan ibseeti ture. Jiraattonni Oromiyaa rakkoo faalamaa albuudaa warqee miidhamaniif beenyan barbaachisaan akka kafalamu
Human Rights Watch hambeesse torbii kana keessa ture. Warshaaleen godina Gujii keessaa hojii albuuda warqee baasan garee misooma Midrook fi warshaa qulqulleessuu Switzerland Argor Hiraawus jaaman rakkoo faalama naannoo hir'isuuf tarkaanfii tokkollee osoo hin fudhatin oomisha itti fufu dhaabbanni mirga namaaf falmu Human Rights Watch ibsee jira. Human Rights Watch ibsa Ebla 26 bara 2023 baaseen warshaaleen albuudaa kunneen faalama qilleensaa fi rakkoo fayyaa jiraattota irraan gahaa jiru wal qabatee mormiin jiraattonni kaasanii turan hordofuun mootummaan Itoophiyaa caamsaa bara 2018 keessa hayyama warshaa albuudaa warqee laga dambii addaan kutee turuun ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa hanga rakkoo faalama qilleensaa kanaaf furuuf tarkaanfii kan fudhatan yoo ta'e malee dhaabbilee kanaaf heeyyama hin kennu jaa turus dhaabbileen kunniin bitootessa 2020 takka irraa eegalee oomishuu itti fufanii kan jiran ta'uu ibsi Human Rights Watch kun addeessee jira. Ibsi dhaabbatichaa dhaabbileen oomisha albuudaa hojjetan kunneen jiraattota naannichaatiif beenyaa raawwachuu akka qabanii fi rakkoo uumame kana akka sirreessanillee hubachiisee jira. Jiraattonni naannoo Oromiyaa godina Gujii magaalaa Shaakisoo kan warshaa albuudaa kanatti dhiyeenyan jiraatan keessumaa daa'imman amma dhalatan irratti rakkoo fayyaa qaama miidhamummaan mul'achaa jiraachuu komii dhiyeessaa turuu ibsi Human Rights Watch kun yaadachiiseeti jira. Biyyoo naannoo sanii keessatti nikeelii, kiroomiyeemii fi arseenikiin hedduminaan kan argaman yoo ta'u bishaan keessatti ammoo arseenikiin baay'inaan jiraachuun qorannoo yuunivarsiitiin Finfinnee bara 2018 adeemsee mul'isee jira. Hawaasni naannoo san jiraatan summiidhaaf kan saaxilaman ta'uu qorannoon dhaabbanni fayyaa hawaasa Itoophiyaa baases ni mul'isa. Ministeerri albuudaa Itoophiyaa hayyama warshaa warqee Midrook haaromsuu wal qabatee hiriirri mormii magaalota akka Adoolaa fi Shaakisoo keessatti godhamee turuunis ni yaadatama. Atileetonni Itoophiyaa Zaambiyaa deeman iddoo siichaa dhabuun kan salphifaman torbee kana keessa ture. Dorgommiin shaampiyoonaa atileetiksii Afrikaa dargaggoota umrii waggaa 20 gadiif qophaa'e irratti gareen biyyaalessaa Itoophiyaa guyyaa kaleessaa Zaambiyaa Niidool seenuu waldaan atileetiksii Itoophiyaa beeksisee jira. Guyyuma kaleessaa hiriira agarsiisa gareen Itoophiyaa alaabaa biyyattii qabatanii agarsiisaniiti jiran. Garuu galgalaa erga hiraata nyaatan booda iddoo ciisichaa dhabuu waldaan atileetiksii Itoophiyaa komii qabu ibsee jira. Akka waldaan atileetiksii Itoophiyaa barruu gabaabaa suuraan deeggarame FB isaarratti maxxansetti gareen keenya sababa hanqina sireetiin hanga yeroo kanatti bakka ciisichaa hin arganne jee. Dabaluunis bakka dorgommiin itti adeemsifamu irraa kiiloomeetira 65 fagaatanii kan argaman yeroo ta'u yoo feetan lafarra ciisaa jaamnee jirra jechuun salphifamuu isaanii ibse. Waldaan atileetiksii Itoophiyaa sababa iddoo fageenyaa geeffamanii fi iddoo ciisichaa dhorgamaniif gadi fageenyaan ibsuu baatus nutis baay'ee gaddinee jirra jechuun ibsee jira. Lolli waliinii humnoota Sudaan jidduutti adeemsifamaa jiru daranuu kan hammaate torbee kana keessa ture. Lolli humna waraanaa Sudaan kan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii fi kan humna addaa Sudaan Jeneraal Mohammad Hamdaa Dagaaloo jidduutti gaggeeffamu torbee kana hammaatee itti fufee jira. Jeneraal Sudaan keessatti waraana hoogganaa jiran keessaa tokko kan ta'anii fi humna addaa RSF dursuun raayyaa ittisa biyyaatiin wal waraanaa kan jiran Mohammad Hamdaa Dagaaloo maqaa Masoo Hameet jedhamuun kan beekaman hanga waraanni dhaabbatutti mariif akka hin teenye BBCtti himaniiti turan. Gareen lamaanuu yeroof dhukaasaa dhaabuu ibsanis lolli akkuma itti fufetti jira. Waliigalteen dhukaasaa dhaabuu guyyoota 3 dabraniif ture dheereffamuun loltoonni isaanii osoo walirraa hin cinne haleelamaa jirraa jiran. Hameet nuti Sudaan barbadeessuu hin feenu jechuun hokkara uumameef dursaa raayyaa ittisa biyyaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan himatan. Jeneraal al-Burhaan ammoo fuulduratti Sudaan kibbatti mari'achuuf yeroof waliigalaniiti jiran. Waliigalteen dhukaasaa dhaabuu guyyoota 3 dabraniif ture guyyaa 3 kan biraatiif akka dheereffamu Kamiisa Ebla 28 bara 2023 kan ibsame yeroo ta'u dhiibbaa dippiloomaasii biyyoota ollaa fi biyyoota addunyaa USA UK fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii dureewwan waraanaa lamaan irraan gaaniin booda jaame. Hameetiin bilbilaa wayita BBC dubbisanitti BBC'n wayita Hameetii bilbilaan dubbisetti mariif qophii ta'uu ibsuun garuu haaldureen murteessaa ta'e guutamuu qaba jee. Dhukaasni dhaabbachuu qaba yeroo san gatteenye dubbannaa jee. Jeneraal Burhaan waliin wal dhibdee dhuunfaa akka hin qabne kan himan Jeneraal Hameetiin garuu aangoo isaaniitiif ammoo sochiin Jeneraal al-Burhaan qormaata ta'uu ibsee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka jirutti ammoo humni addaa RSF uummata qeerraa buqqisaa fi saamicha raawwachaa jira jee. Haa ta'u malee Jeneraal Hameetiin akka jedhanitti raayyaa ittisa biyyaatu uffata humna addaa uffachuun yakka akkanaa raawwachaa jira. Kunis duula maqaballeessii nurratti deemaa jiru jee. Keessumattuu bakka to'annoon jirutti akka carraa ta'e ogeeyyiin teeknikaa fi injiinaroonni achi buuteen isaanii dhabame
kanaatu rakkoo ta'ee jee jeneraaltichi waraana torbee lama qabate kanaan namoota 512 caalan ajjeefamu 4,200 kan ta'an ammoo madaa'ulleen ibsamee jira. Lakkoofsi kun kanarra caalu akka malu ministeerri fayyaa biyyattii ibse. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii lammiilee Suudaanis ta'ee biyyoota garaagaraa biyyattii keessa jiraatan 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii gadhiisanii baqataa akka jiru ibse. Kanneen waraana dheessanii baqarra jiran daangarratti maallaqa guddaa akka gaafatamanii fi daandirratti saamamaa akka jiran ibsee jira. Lammiileen biyyoota alaa hedduun aangoota biyyoota isaaniitiin kan baafamaa jiran yeroo ta'u kanneen nama dirmatuuf dhaban ammoo daangaa qaxxaamuruun gara biyyoota ollaa kanneen akka Chaad, Masrii, Suudaan Kibbaa fi Itoophiyaatti baqachaa jiraachuun ni beekama. Magaalaan Kaartuum uummata miliyoona 10tti siqan kan qabdu waraanaan garmalee miidhamtee jirti. Jiraattonni tajaajila ibsaa, bishaan, boba'aa, fayyaa fi nyaata malee hafaniiti jiran. Tolagaa hawjamtoota daawwattoota BBS oduun torbee kanaaf qabanne hanganuma hanga sochiin ture humna waraanaa ogeessi kaameraa fi teeknikaa Abdii Jamaalis Nafaana ture qophiilee biraatiin wal garraa nagaan jiraadha.